afraffaan agree da yo any double kan prefix siri ta'u kam jedha akka prefix siri ta'u kam jedha okay I mean agree da agreeing and agreeing jedhamu it is disagree jedhama possible it is impossible jedhamu it is impossible jedhama expensive jechuun ammoo unexpensive jedhamu is called inexpensive jennaani kanaafiyyuu D available and unavailable ta'a jechuudha dhimma afaan D ta'a jechuudha. Okay, ideen shanaffaan ammoo ideen shanaffaan dubbisa dubbisa miti vocabulary from textbook dha kitaaba keessan irraa gaaffii dhufe jechuudha kunniini. Kanaf there is dash of water in our town. People are asking the concerned body where to get the water. Kanaf nan scarcity, plenty, adequate, variety. Okay, variety, adequate, and plenty almost they are the same meaning. Is hika wal fakata ka wanachu. Kanaf idem shanafan atachu. Idem shanafan atachu. Okay, idem jaffa. We need to conserve our natural resources. It is everybody's duty. The meaning of dash conservation more protect sita. Okay, then to fun. Where do you usually dash the new year? At home or outside? Where do you visit? Where do you celebrate the new year? Visit or something celebrate. Where do you usually a celebrate gota or garo nan? At home or outside home? Manatimo manan alati jedhe gaafata jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? I think a celebrate ta'a jedhee torofaan ta'a jechuudha. Jedhee saddeetaffaan you should submit dash an assignment to your teacher so that he can easily read and correct it. Unclear, neat, vague, and new. Deebiin isaa ta'a unclear. Gafi isiniin galle barsaa keessanii kennitanii isinii sirreessadha. Idem saglaffaa my grandfather always advised me to be kind and dash what I have to the poor. My father always advised me to be kind and share. Sita jechuudha. Okay, soddomaffaan deebiin isaa maal ta'a? He has used his mobile for about 8 years waggaa 8 qabateedha because he takes care of it and put it in or undash place, unsafe place. While keessan yeroo meeqa qabattan isin yaadadha. Deebiin isaa sita jechuudha. Deebiin isaa sita jechuudha. Okay. Kamtu daawwattoota chaanaalii Akko English with Oromic gaaffiiwwan 30 isinii dalagee jira amma jechuudha. Gaaffiin kana booda gaaffii paasajii fi gaaffii garaagaraa of keessaa qabdi. Gaafii hafi kana ammoo guyyaa itti aanu isin dalagedhe yaada because akka isinitti hin baay'anne jechuudha. Yoo isinitti illee baay'ate xiqqoosh daawwachuun yookaan ammoo irraa fayyadamuun waan isin rakkisuuf asumatti dhaabuu barbaada. Yaada keessan naaf kennitan jechuudha. Okay. Okay, yaada keessan naaf kennitanii asumarratti dhaawuu barbaada daawwattoota chaanaalii Akko English Oromic yeroo ta'an ammoo yookaan ammoo guyyaa borii gaaffii 30 irraa hanga 60 paasajii dabalatee jechuudha. Isiniif dalagaa ammaaf asumarra dhaabaa bakka isiniin gallee jiraate yeroo kamiyyuu taanaan akkuma duraatti dawwalaa na gaafadhaa isin jechuu barbaada. I want to say have a nice time. Bye bye. Nagaan naa tura.